dhaloonni kee arsii uddeen itti dhaladhe hasallaa warri keenyallee hasallaa jedhanii gosa hasallaati. Maqaan kee haajibiiftu fayyisoo duggee dambooboo midhaagaa gadaa bulloo garaadoo anaajoo akkana deemaniiti akkana warra akkanaatiin warri keenya akkas. Galatooma. Gaaffii koo keessatti mee seenaan Oromoo eessaa ka'ee eessa jira mar'aatti mee kana ibsaanii? Seenaan Oromoo yoo duraanii walitti bulaa walitti oolaa murtii qabaa bultii qabaa karaa itti waliin ban kana qabaa karaa itti waliin gan aanan qabaa dubartiin murtii qabdi gaaraat bahee kadhatee kama akka duratti isin himee kanaan godhatanii seenaan isaa waaqa kadhachuun dura kanaammoo hundee walii tana hin kabaja walii kana hin bata hangafan laallata maan'aa jechuun quxisuu kana faasa warra duubaan dhalate kanatiin faasa maroo seera qabaa aynata kanaa wali bulaa kaayyoon odoo buluu biyya biyyaan addaan bulaa kaayyoo kana murtii qe'ee keessaa kanaan bulaa wali bulaan afaan kennan dubbachuun seera kennaa yaada kennan qabaa kaayyoon guddaan irra deemu akka ammaa duratti simee namichi sobee ulee gadi gandaba namarraa guura isin gurwata jedheetiin akka daamuu osuutiin imma malsii kenne kana bulaa dubartiilleen seera qabdii namillee seera qabaa walilleen ajjeesanii walirree reebanii dubartiilleen seera isan tuqanii dubartiilleen tuqanii kaayyoon kenna kanumaa wanna biraatiin ittiin bulan oolmettiin eessarraa ka'ee eessa gayka jettani lafa tanallee akkanaa fudhatee arsiin ima jedhan malee uddeen inni itti dhalatillee garanallee madda walaabuutillee kabayee gaafa addaan qoodan jedhe abbaan hayyichaa abbaan gurmuu abbaan banii Oromoo laga gama dhaabatee bishaan waa ba'ee gamatti kababaatanillee walin ajjeesinaa walin reebinaa walin tuqinaa walin yakkinaa yakka walii jechuun walin balleessinaa maqaa walin balleessinaa jechuun walitti muranii achi quufa daraaraa saa horaa nama horaa waliin miidhina jedheetiin midhaan nyaatan garbatti darbee garba keessaa baaka akka amma wanna bishaan keessaa fuudhanii warra bishaan keessa galanillee bishaaniin bulanii wanni bulaniin illee kanaan bulanii kaayyoon teenne ka waliin bulmaataa kanuma waan keessatti barbaadanii keessa soxxanna gaafadha waan danda'u sinii hima. Galatooma gaaffiin kun biraan mooyi. Oromoo kan gargar isa godhe amantii garaa garaa qabaachuudha jedhu. Mee kun dhuguma ammoo maal fakkaata mee isin biratti? Amantiin garaa garaa dhugaa rabbiiti kun amantiin garaa garaa kun haga abboota teennarraa abbaan keenya odoo amantii rabbiin dhalate islaamallee ta'in kiristaanallee ta'in odoo kanallee pheenxee kanallee ta'in abbaan keenya faati teennallee nurraa duute. kun islaamummaan nurra geette islaamummaan nurra gale waan nabiyyi Muhammad jedheetiin kana nurra bigeette islaamata sagadallee kana gadhaa jennaan karaan qajeel'u nutti dhuunaan kun quraana baratanii jennaan karaa kanatti dachaane malee seera waliin bulmaataa kana seera wajji bulmaataa kana Oromoon harka waliin diduu harka waliitii nyaachuun diduu horii qaltanii akkana gootanii islaama qale kiristaana kanallee qabu wali kabajaa waliin bulaa yoo sa'arraa yoo asii nama jibbanii falfalaan namaa moraan namaa kan amma duratti jedhe mana bunaatti dhalate jedhe kana jedhe falfalaan namaa balleessee jettee dubartiin gadi baatee yoo namni lamaa waliin lafee lafarratti wal lolanii jedha walitti bahee kanarratti hedduu kanaan bula dubartiin kajaba waan dubartiin jettee baate kana keessatti wal bira taranii jennaan abbaan hayyichaa abbaan murtii badiin teessan jedheetiin akkana achi mura kan ayinataan kana walitti bulan kanuma bulanii kun amantiin ammoo nu dhufatee diinii islaamaa kanallee dhufnaan kun baalabaatonni kiristaana ta'ee bataskaana jaraatitti yaa'ee kun islaamummaan kun islaamu ta'ee kanatti ga'ee lama ta'ee nu dhufnaan kiristaanallee makabanyaa ka islaamallee ganyaa duraan Itoophiyaan keessatti waliin akkanan jettu waluma kabajoo bataskaana isaaniillee farda yaabbanneetu wajjin gudufnee bataskaana isaanii galchina ammoo addaan godhanii addaan deemanii walitti holfaalleessee jedhe malee maroo kana kiristaanaallee ka islaamallee masgiidatti yaa'ee masgiiduma kana ufis sagaduun amma dhufe malee duraan kana nu akkuma siin jedhe kana gaarabbaanii lafa bishaanii caffaa lafa bishaan jiru kanarratti lafa bishaanii keessatti odaa jala taa'anii
كهدا أبي كهراري جاني أما كان رندوما كان كيسة جلتاني مرتي دبرفتني مرتين تينا دوبرتي اللي مرتيك أو دي علم اللي مرتيك أو علم الألات اللي مرتيك أو كان وانا كان كيسة تراني جتوكيا وان كيسة نقافة كنا في أوروموني جلك أبا وقا أمانتي واقع فتاة بولاتوري والكبجة murteeto koolii dabarsaa inni har'a egaa amantiidhaan adda adda bahee waliillee galuu didee amantiidhaan garaagarummaan isaa Oromoo diigaa dhufe jettan. Mee kana irratti dhaamsa akkamiis qabdu mee maalis nu ibsuu dandeessu mee? Kuni ka amantii nama dhufe kuni karaa nabiyyi Muhammad jedhanii dhufan kunillee ka ofiini mata isaa guddisuuf jajuu fi akka uf shoomee waaqatti uf baasee odoon jedhini ana rabbitti dhufee gaafa inni dhalatu gaafa dhalatee inni horii tisaa ijoollee tisaa achi bahe maleekaan rabbii itti ergamtee garaa isaa baqasitee macaaroo isaa kana keessaa dhukkuba garaa baaftee qulqulluu kanaan jedhee guddatee karaa rabbiitti jedhee quraana rabbiin bira fudhatee quraana irratti himama ka waaqarraa bu'e buqqaalli kanamni xaafeemi amma jalaa qarabbaa kana deebi'a jennaan kana arginaan nu kanumatti dachee ka kiristaana ta'e jedhellee baasonni itti dachee haganumatti ol coke malee kanaan ka'ee giddi namni amma islaama ta'a koota islaamatu irra caalaa ka islaamatu kana caala jedhan jiru yoo kana keessa guutanii hiddan nu quraanallee baranne yoo amantii gara islaamaatiin baratan islaamni rabbi tokkocha lamaa miti tokkocha rabbii tanatti bullaa isatti bulla jedha malee ka amma gaarabbaanii kalagabbaanii jedhan kunillee waan lagaatii waan amantiin taane rabbi olaanu kanatti qaballee bulla malee jedhanii waaqa dachee waliin fira ka jedhan dacha jechuun maal isinii gala lafa waaqa jechuun samaa jechuu kana waaqa dachee waliin fira rabbiin duraan maaltu jira kana rabbiin duraan maaltu jira ka duratti isinii mammaakee isa waaqa kana jechuun waaqayyoon duroo kun dura bultiin bulanillee ammallee kitaabni karaa sanirraan jijjiiramne waaqa malee humaan jiranii waaqa malee humaan jiranii kanaan qaban waan tokkochaa ka kadhan isaa ka biraatti ka deemtan hin qabu akkuma yoo san nu amantii kanaan baanee gaara bulanii waaqaaf dachee walii fira rabbiin malee maaltu rabbiin duraan isa dura maaltu jira jechuu kanarratti kanuma kanaan qabate nu wanni gaafas isaan lafa kaan nu bariitii lafti waka jedhan ilmi keenya ka quraanan baratin كمصافا براتين كتمرتين براتين ككوليجين براتين كنجا يكون نو بريتي كجان كان ديميت ربي كأشوفي نو بريتي لفتوه لفدوبان أرشيو كولتي جلتين ربي وجد كول جتون الله تنما كول كان بوتي كول ربي جلتين نو بريتي كجان المكين كبرتين نو بريتي مكتديمني مكجل أبني كأن ربي تكو تملي كجان نو بريتين إسان جلن تنافي نو بريتي لفتي وجد ويا كتنبنتني تجبدون ركبتني نو بريتي يجون إسن ألتني البنك إسن ألتي يوسني ilmi kun timirtii qabatee kun matsaaf quddusii qabatee kun kiristaana ta'e kun islaaman ta'e nuu bariitii lafti lafa duubaan arshii koolatee jala dheene rabbi ka jedhan nuu bariitiin sun amma nuu bariitee jedha aadaa teennatti akka gaafas jaarsonni teenna kadhattee nama keenya hundee teenna tokkocha godhe diina nurraa kaasi biyya teenna tokkocha godhe hundee teenna ta wajjin dhalane ta dhamaatiin addaan nun baasin nun deegin yaa rabbi diigaa kana nu budan dhaabin ka jedhanii kadhatan kanaani kuni dhaabatee kanaa hundeen teenna kanaa kadhama gaafa isaan kadhatantu adha rabbiin ganaa jala qabatanii kadhatan san ka waamu kan kadhatin ka ganaa akkana godhatanii aduu gara galanii نوبريتي لفتيو لفدوب الأرشيو كولتي جلتيني ربيو كلام بيه سرادي ربيو كلا فيسي ستديسي ربيو لفتين نقولي هنديتين تكوچا قولي هنديتين نرى قولي دينا ننتولي نرى كاسي بيتين نقولي فالفلا مرا مرسيسا قولا قوسيسا كدوبي كديمي نجان هكذا كدرب نجان وهذا كران كيتي لوجان كيتي لوجان كيتي أومان كيتي كنان كرتا يوم سنو واني مروق رجيتي كنان كرتا ربي وكلت آلا واني سجالا انجرو انجرو كمل الكنا سير نبادة دواتي تينن كبني
dubartiin gaafa baye dubartii yaa ulee qabadhaa yaa ibaluu lolee gandi ibaluu walitti baye gandi kun bale namni kun immoo hundeen teena tuni tajedhan tuni baddaa qaba ka amma lafaa wal waaman kun baale lafa diida lafa kana asiin deeme shawaan amma ka deeman gosa malee ka lafaati miti shawaa biyya shawaa ka jedhanii wallagga jedhanii jimma jedhanii ilbaaboori jedhanii lafa teena tan amma Addis Ababaa keessa dhalatte kana tokkochi isaa kun hin banne seenaa kana nama duriitti laman kaayini wanni kiristaanni nu caaleen amma ijoollee teenallee rabbi haa ga'u namni keenallee haa ga'u seenaa akka amma isin qabdanii nagaafattanii kana qabatanii lafa tana maqaan eenyu jedhanii lafootana ta'asiin amma asiin jirtu tana ta'asiin asii jirtu kana amma asitti kanaan jedhanii lafa tana waaman kun amma tuni amma asitti gararaan yoo asii kana waaman addaa waaman masgiidaa waaman bataskaanaa waaman masgiida kanaa waaman lafti maqaan nurraa baddee aadaan teenna baddee maqaan lafa kanaa amma nama akka baqqalaa nadhii ka asit dhalate biyya tana keessatti dhalate kan yoo lafa kana gaafattee maqaa kana gaafattee namni barreessan jiru hin xaafanne wanne karaa warri amaaraa nu caalee seenaa ofii barreessa kana je seenaa kee teennata biyyatti dhalanneen barreessan hin kaan seenaa san matsaafatti hin darbu ilma dhufetti hin darbu maqaan lafaa badaa deemaa jira maqaan nurraa deemaa jira kana odoo teennee bannee maqaa kana gaafattanii lafa kana maqaan eenyu eebalu maqaan kun eenyu eebalu kun eenyu charchar godaana amma jedhan kanarraa dheebatu asitti lafuma amma keessa teenu tana keessatti biyaasa akka jedhan kun biyaasa miti maqaa biraa qaba ka asii kunoo asitti waamanii eenyu shawaa daabboo jedhanii waliin waaman kun maqaan jijjiiramee bataskaana waamanii goorgisii jedhanii kan asii waamanii maqaan bataskaana jijjiiramee masgiida jijjiiramee masgiida anwaar jedhanii kana waaman kana maqaan keen hin jijjiirame lafti teena hin jijjiiramte wanni warri durii kun nu caaleef seenaa kan ijoolleen matsaafa barreessitee lafa keetti maqaa kan ilma dhufuuf ta'a kenna maayiminatii ta'uu kana maayimii eegee loonii qabatee deema Hayilasillaaseen nuun jedheef kana jedhee baranbaraas diraamaa jedheen jedhe sun kana keessatti akkana badee addaan banne kenna seenaan kanaan amma isiniin dhalattan kun seenaa kanallee nu barreessaa lafa tanallee gaafadhaa maqaa lafaallee gaafadhaa maqaa gosaallee gaafadhaa oduma gosa jedhanu amma maqaa kenna asallaa katamaan lafan itti dhaladhe kana keessatti madha katamaa asallaa maqaa kenna ka gosaatiin waama shaa oromoo ka jedhan kanaan dhaabate kabanyi duraa duubni kenna hanga baamaan kenna quxisiin kenna waliin gaafatu waliin kabaju kanatu addaan nu balleesse ka boruullee isumatu beeka kana yaada kana nagaafachuulleen bareeda waan dandeenyu isin himna kaafillee isinit deebina yoo ammallee wanni isin gaafattanii isin jala garaa isin nyaate rabbi isin haa guddisu hundee teessan ammallee haa tolchu hundee teessanillee haa guddattu namni haganaa wal gaafatu hin jiru duraanii duubatti kanan gaafatu waan barbaadan na gaafadha achirratti gaan amma akkana ibsaa turtanitti oromoon duratti egaa amantiidhaan tokko ta'ee jiru walii dhagahaa seera qaba duudhaa qaba akkaataatti waamee walii dhowwaatu naan jettan takka yeroo tokko waltajjiirratti isinillee ofiin fakkeenya fudhattu an akkattiin egaanii kana waan adii kana xaxadhee deemu araba fakkaadheen deema kun kan oromoo miti inni qeenxee taates inni ortodoksii taates inni musliima taates oromummaa keetiin akka oromootti walitti deebi'iiti akka duriitti walii dhagee jettu mee har'a mee akkamittiin naa ibsitu mees kuni wanni takkattiin garaa nama nyaatu seenaa ofii gatanii fakkeenyaan buluun wanna amantiin kun nama gadheetu kana amma karaan islaamummaa kuni waan qur'aanni rabbi irraa bu'e kun akkana deeme kanaan hin bulinaa jedhee akkanaan jedha malee seenaa ofii tana gaafa namni du'u waan hin taane hin ta'ina waan gaafa namni du'u walitti hin baatan wal awwaaltan gosaa wal awwaaltan iddili jedhanii ka olii gadiin deeman kana hin qabanii fardaan banii horii walii qalanii kanaan deemani kuni ka qabatan san dhiisuun namatti ulfaata qabantii kan ati pheenxee dhiisi jechuu hin danda'u ati waaqeffata jedhii kaanitti deebi'ii kana keessanii ka dhiisan kun eega baratan nama dhiisa ka masgiida keessa salatan wanni rabbii ka masgiida keessatti kadhatan kana nama biraa
لفقارا لفكنا كنا ولا لرا كنا أنجل أمالي مسجين إجارة جرو كنا ربي توكو تأجليه ودا أنقارت قراني أدو قرقلني كنا تنكنا كنا تامالي كنا أما كنا تقان جر وري وإسلام ما كن اللي ربي إنقنا جلك أبتني إسدران ومانجل يا ربي dhugaa baddillee dhugaa jallattillee saba addaan badillee saba addaan qoodamellee nuu sirreessi afaan keenya tokkocha godhe kan alamuu qixxeessa ka dubbate mucaan tokko wallaggaa tasaayee bantii jedhanii waraqata fuula 17 tsaafee gaafsan tsaafanii oromoon maccaatu lama seenaa maccaatu lama kan ta'e dura qabsoo ilmaan oromoo kan jedhu qabee jedhe maccaatu lama kana waamee wali waamee addaan badee ati shawa jedhee walitti dhufu kanaan jedhee waamee walitti dhufu kanaan farrama amantii keessan ka qabattanitti bula'a ka amantii kana wannummaan maxaa quraanni jedhu wanne takkattiin ka ansitimu amantii abbaa yaadee kana kiristaana ta'ee pheenxee ta'ee kanaan jedhee amantii namaan tuqinaa jedha rabbi maroo deemee rabbiin kadhata amantii namaa kun ati kiristaana ati kuffaara ati kana jedhanii kabiriin arrabsan kana hin jedhinaa jedha rabbi kanaan karaa kanatti kitaaba wanni itti amannee karaa ta'enne karam isa tokkocha jedhanii gaafa duraa abboonni ta'enne lallabdee nuu dabarsisa isaanii bulla wanni karaa kanarraan jijjiiramuu jedhu kana malee maal fakkaataan ati jette kun tokko waan ittiin hin beenne ka deemee duraan bakka bataskaanaatti deemee bataskaana keessatti akkanaan aynata kana jedhee akka rabbiititti karaan kadhatu kun matsaawwan quraanarraa dhoogga lafa masgiidatti salaanu kana masgiida saniin ubdeen kun kanatu keessa jedhanii ittiin sagadan karaa fuula ittiin garagalan kanatu masgiida keessa walgeennee waaqaan kadhanna ganaa isa jala qabanna jedha malee quraanni kana waaqa kadhanna malee nama tokkocha ittiin mannu kaka duraan kadhe abboonni ittiin kadhattullee kana aadaan jijjiiramte maali aadaan dubartiin seera malee deemtee waliin bi'attee alaafinnatii qabdi akkuma mangistiin kaan qabale kaan warada jedhu kana keessa dubartiillee seera qabdi seerri keenya ka lafarraa badee kisaaraa itti kunnee haadha teenna tanu deettirraa kasaaraa taane dubartii kabajuun hin jiru amma zabana kana wanni karaa kana bade kana dubartii wanna ka amma yoo shari'aan galchu akkuma nama jedhe kana carqii matatti baradhee arabaa miti an oromoo ofiin jedhee duraan akkana ta'e kanaan barannee kanaan taane kanatti bulu ofii miti ka kadhanu rabbitu shari'atu akkana jedhe jenneeti an jedhe jette ati yaadattee kana natti himte kana taate kuni dubbii dhu'aatii aadaa teenna sanillee adhatama abboonni teenna ittiin kadhattu san gatuun nurran jiru karaan kadhatan rabbiin duraan maaltu jira yoo jedha yoonsan rabbiin duraan maaltu jira jechuun seenaa guddaa isa duuban ammallee hin jiru rabbiin kanaan kanumaa jechuun ulfaadha inni lammataa mooyi waldaaleen adda addaa oromoodhaaf dhaabbatanii oromoodhaaf falmaa turan dhiibbaan adda addaa morragaa ture fakkeenya waldaa maccaaftuu lama jalqaba isaarraa hanga har'aatti dhiibbaa irra jira oromoo kamittiin akka oromoo aadaa isaa maalumaa isaa barsiisaa jiran kanarratti isin immoo waldaa kana keessallee turtaniittu keessuma jira ammallee hooggantoota sanas warra hubamaa turanis ni beektu amma har'aatti mee eenyu fa'aa beektu mee isaan haala waldichaa naa ibsuu dandeessu haalli waldichaa alamuu qixxeessaa irratti kanaan dura gizee Taaddasaa Birruu jiru dargaggeessa kanaan jennee gaaf tokko asii biyya teenya sabsabaa godhanii lafa dheeraa jedhaniin wasana haadaamaa fi qeeraan kun uddee takkatti jira achi sabsabaa godhanii baasanii yoo nu kun asalarraa farda fe'annee jaarsonni dura dhaabdee maccaatu lama ka aadaa oromoo lafa kaayee misoomallee jedhee walitti bayee jedhe walitti bayee hundeen teenya takka achi dhufna jedhanii gaafa nu achi beenne poolisiin Hayila Sillaasee ka'eeti haga lafuma amma asii deemnee kana yoo nutti dhiyaannee lafa dheeraa sanitti lafa asii kana gadi dhiyaannee nu fardaan bira geennu addaan jedhee fuula keessa namni kadhee ari addaan bittineessanii nutti dhufaniin akkasi addaan ba'an guddasanii jennee gaafa mangistiin kuni dhufe mazgabni sun nuu baname mazgabni kun nuu banannaan nu mazaggabamnee walitti dhufne seenaan eenyuun beektanii kaayoo Taaddasaa Birruu fa'aa jiru ka Maammoo Masaffir fa'aa jiru ka akka amma ati dura maqaa dhooftee
كأكا لكي قرسو لكي كان كيسا كان لاكاني بيشاء كان كيسا لاكان كوني مسافرت أرجلي كان أنجل مالين وجاتون أكتوني سيني أنا على أرسي على في تيتين وكلمة كيسا جرا دعائي بونوكي غافة جاء ورقة أسي مزقاجا كباسو تكو أنا تكو بالي تكو قربان شواء نم هجناتي تباسا على موقت إيسا وجولة تماري كان وقعان بري كما سدي وهم أفان أروق تنصافا مبرسي فتكنا كننا في توري أشتي كنا بونا غنزب كنا إنكاني بانكي كيست اللي غنزب لسون سوسا وغنزب كنا نياتا نيمان كنني غنزب لكم بانكي ما كيست توري منان إجارنا منا كان إجارين في كنن أملي إتحدثا ونوني كنيل على أمام كتيساتي وكاكا بقلانا إيمي كتيل إكاكا wan o kuni ganzabe hajin ida jiru kaga kunne salu bir iti kunne mikittilin ka biya da do ka wallaga ka jimma kuni maro kalame kana kesa jira a da mangistin kun isan kana qabatani ada uro o kana jecce mafi wanjalani sanille tigrille nungone amarille nungone uragelle nungone nama kenna kana ka kenna kana tu rabb lawat abeka akam ilmamana bulati dalate no balles anjedu kana tu kama hunde ufin bendet no balles wanjala ngode nama kenna khani se kana nakana gode kenna hunde takatti bodos galen ibnu mabar kunille odo dabatel odo sena qabnu odo sattinu de bizani abeto ta kan amallen qattalle namichi liqam bari kunille wajjazene sodatani tu namni ludan balle laqalana difu alle كما سلا مكتلين كون الرامبو مكتلين إسا رامبو وقلانا إفا كيس وجراني جاينوني أرومو تأسكيس جبت كنين إيسا كأكا إنو جنة كان الله كوني مالو لنجين نامي كان كبالي لجرا كولغا لجرا كدومي كني كبالي كأسيت دومي أمد ساق مساموني كان نميچا كان هركا نميچا كان أتيت كونو كينيا كيسات دو اللي هنجرا namni kuni seenaan kuni odoo ilmi lafaa dhufe ijoolleen amma keessantan ammaani kaqaaqurra hundee teessa wannuma haganaa jettanii seenaa walirraa baranna jettan kaantan hundee teessa rabbi haa tolchu hundeen teessan ammallee hundee godhatta haa taatu hundee seenaa kanaan kadhatte kana ka seenaa kanaan kadhatte kana rabbi isinii haa godhu kanuma nama keenna kana ka wali akkana addaan balleessa seenama kana amma ورقة أنصاف الجرا كما مال ما يوجد سينا ما لفتنا سبب أمتنا كيسا لفتنا مقايس إيكنا نم متوكو جنوك أبو جئنا ما يدو توروات هدرا واقات الأجولين أفتوهاتو لافتتوني برو أباك أبدي برو ديمتين هفتو ما يجد ونوني ورابسي هرئيني هرتي الآدتي ما يجد yaa harrichoo jedhe harreen yoo dallawa kana duubatti amma haxirii keessa seenne kana duubatti inni hafuura isaa dhageettu haxirii isaa kana dhageettu harreen huuhuu jette yaa harrichoo jedhe waraabessitti dhaadate abbaan kee dallaa cufaa tolfatellee bara 8 duubattillee laga 8 gamattillee anumatti nyaata jedhe harree yoo duute way qalatanii nyaatanii gaduma harkisanii bara 8 duubattillee laga 8 gamattillee anumatti nyaata jedhe akkasanii hundeen oromoo keessanii akka amma hundee kana keessaa isin soqattanii baata kana rabbiin hundee teessan haa tolchu hundeen teenna haa guddattu kana keessatti haa tolchu malee deemtee uddeen dhugaan oromooti hundeen oromoon baddu nama akka keessanii seenaa fi nama keenya waa gaafanna jedhe kana waa goona jedhe kana keessatti rabbi firee nutti haa godhu jennee eebbifnaa kanuma wanni biraa waan nutti hafee jedhe achuma irratti kan isin jedhu waldaan Macaaftuu Lamaa yeroo jalqabaaf waldaa oromoof dhaabbatee oromoon akka hin baranne akka aadaa isaa eenyummaa isaa akka hin beekne warra godhan sanaa warra mormee oromoon haa baratu seenaa isaa baru eenyummaa isaa baru jedhee waldaa qabsaa ture. Achirratti mee waldaan kun amma har'aatti maal fa'aa hojjete oromoodha bu'aa maalii buusee darbee? Bu'aan inni buusee hin jiru wanni bu'aa buusee illee hin jiru ganzaba kana guuranii duraan ka jammaranii buliin kun jammaree matsaafni kun jammaree irraan jedhe ijoollee teenne mana barnootaa hin ijaaran jedhe Taaddasaa Birruufaa seenaa isaati barnoota achi gizeessanii hin jammaranii lammaffitti ka amma asii
karaan Hadaamaa deemu, karaan Addis Ababaa deemu, karaan Arsii deemu, karaan Baalee deemu, ka Wallaggaan deemu kana dildilli hin jiru. Dildila muka irra ceenee walitti yaabnu kana ka akka amma zabana kanaan jijjiiranii makiinaan irra beeku hin jiru. Ka fardi irra jiru ka dildila kana walii ijaarraa. Lafa tanarratti jechuun seenaan Maccaa Tuulamaa qabsoon isaa maqaa ol hin baafne malee lafa teenna sana qabsoo hundee isaatiin jedhe ka Baalee waamanii, Wallaggaa waamanii, Ilubaaboor ni Jimmaa waamanii asitti maqaan kun irra jiru. Maqaa gurbaanii Amboo ka obboleessaa eenyu xabaqaa du'e kana eenyu Sinee Boja'aa kana obboleessi isaa tsaafee matsaafa kanarratti baase. Arsii maqaan isaa maqaan alla lafa kanaan tsaafanii asiin jiru maqaan isaa ka hundee kanaan jedhe kana matsaafa san irratti bahee nama maqaan isaa ka Baalee, ka Arsii, ka Hararii dhufe kun duuda maqaan matsaafa san irratti bahee jira. Seenaan Maccaa Tuulamaa kuni addi bilisummaa Oromoo waggaa 10 haa ta'u waggaa 12 haa ta'u beeku ergaa tana dabarsee hadaraa rabbii maabara Maccaa Tuulamaa kana akka hin tuqamne maabara kana keessatti tuqamnaan badiin teenette qabsoo ilmaan Oromoo tana Maccaa Tuulamaa lafa kaa'e hundee isaa lafa kaa'e kana jedhanii waraqata tsaafanii waraqanni suni gaafa mana Maccaa Tuulamaa kana cufan kachii tsaafanillee badee guuratanii lammaffitti wanni Maccaa Tuulamaa bira dhufte oppidoo adda oppidoo kana jettu kana keessatti oppidoo kana jette kana keessatti hin tuqinaa uddee mangistii qabatu nama kenna ka akka abbaa duulaa kana ka akka Eshi galatooma dhumarratti mee ergaan isin uummata Oromootiif dabarsitan maalidha? Ergaan uummata Oromootiif dabarsu ilma lafaa guddatu akka keessanii kana wal qabattanii hundee teessa Rabbi haa tolchu kama kan dabarsu amma uffidoo jedhanii wal arrabsa warra akkana riiqate kanan ta'ani namni kenna nama laallattan gosa keessatti namni laallattan akka ilma mana bunaatti dhalate ani isiniin jedhe kana ka ufiin beenne abbaa ufiin beenne haadha ufiin beenne akaakayyuu ufiin beenne hundee ufiin beenne amantima ufii bichaa baasee akka nama carqii matan maree kanaan deeme kanaan maradhee deeme kanaan araba ufiin jedhee biyyarraa uf baasee arsirraa uf baasee oromoorraa uf baasee akkana himatu kana keessa nama akkanaa kana rabbi nu haa wayyuu hundee walii warra qabateetu tolaa borullee turellee dafellee hundee ofii wal qabate ta'e nama tokkocha rabbi ammallee ka jennu nama qabsoo ilmaan Oromoo tanaaf olii gad deemullee caqafatee xalaata ofiiti wadaajii ofii beekachuun amalaa isi warri lafaa dhuftan kun wal qabadhaa wanni garuu duriyyeen namni jedhee odoo mangistiin ta'in duriyyeen hadha nu balleessee walii gadi biyyateen matsaafa ijoolleen afaan Oromootiin Maccaa Tuulamatti tsaaftee waggaan birrii 3,000 kafallee fi matsaafa kanaan tarraftee ganzaba achii tarraftellee ijoolleen tun tatamaartee eebbifantu. Waa takka illee nyaattu ganzaba tarrafe kana Maccaa Tuulaa deemti Maccaa Tuulaa baankii kaaya ganzaba kana kennanii kuma kennanii ka gildii malee kuni kamaa barri 3,000 kuni warri gildii ka kuma addaan kuma tokko 500 kennee kana kennee ijoolleen tu matsaafaan baafattee akka ijoolleen tu wal qabattu kumaa barri hundeen namaa dhaabachuun yoo yuunivarsiitii keessa ijoolleen lafaa guddattu wal qabatte malee gaafa ijoolleen lafaa dhufte waliin qabatin addaan badaan deemne wal hamachuu wal tuffachuu wal naaquu jedhanii ati oppidu ati milittise oppidoollee keessa ka jiru kenna Maccaa Tuulamallee ka jiru kenna qabsooteenallee ka jiru kenna kanaan qabatanii hundi malafaa dhulate rabbiin eebba walii kennitanii hangafa abboota seenaan waamuun odoo nama 2 waamtani odoo nama 3 waamtani hundee teessanaa tolchuu eebba isinii kenninaa hundeen teessan ammallee haa daraartullee hundee teessanaa tolchu amantii waliin tuqinaa amantii maqaan dhayina abbaa waa yaade haabuu teenna ta walii qabnu aadaa teenna ta hundee qabnu saniif abboonni teenna irra dhuftee jette tan hundee teenna baddee lafti teenna jijjiiramtee
كون ورد بي ألاتي في لما فلتي فوق ران إجارة بدي كان جراء سنانياتو تكوتش ما كيسر ربع جمتو كانوا مليوان بالأوان سني دبرسون مرت ببلا سانو بسادي أما سني بلا قولوا ربي هم ديتي سن إلى كدروبه نجانا ألو كديم نجانا قالوا كذب ربي نوها فيسو كذب ربي نوها هيكو حقيتين تجلت بدي جت ربي نوها ديبسو هنديتين تولب تبدل إباي لقل إباي وقل إباي جد وقاتين تبدل ربي نوها ديبسو أكدرت إساني سوسة ديم الأفون أولو إن جرجروا ربي جرجرا أبو نواك أيون هاك أبنو amantiin kana maalii kana jennee ka olii gadi riiqannu kanarra hundee teena rabbi yaa rabbi hundee teena nu tolchi maqaa keenya nu tolchi laga keenya ka deemnu ka teennu kana jedhe yaa rabbi ka nyaannu hin dhabne ka dhunnu hin dhabne biyya warqii biyya bunaa biyya waan kana mara taate rabbiin addaan dabsee nama kan addaan dabsee ilmi mana bunaatti dhalate olii gadi nu jallise kana isa nurraa cufi tokkochummaa keenya nu cimsi garaa tokkocha nu godhe ka baallee ka dhiyaallee كبات اللي كمرقت اللي بو كمرقال اللي بو ربي مرقر سناؤول من بيت سناتوج بفول رأس تجي بدين رأس نجي دبي برا هدار أرا إدار أرا كأما دبرت الرت كان إدار أراتي دبي برا كان اللي ربي سناؤول هندي سين أرمو كبال اللي كده اللي أفانتو كجنوا أقول ربي تولي نوهاجي بنام أمبان اللي قلقل أمبان اللي ربي كنا جراها كمان نكراتو كجنوا أقول كراتو كجنوا أقول ربي نبدها الآبد اللهم صل